Harka fuunee abdiin jedhama miltoota kirraati chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Amma kana wajjin ilaallu dookumentii HTML kireetii gochuudha. Akkamittiin dookumentii HTML kireetii goona isa jedhu jechuudha. As text editorii gubbaa irratti fakkeenyaaf HTML sila akkuma dubbanne 2-3-4 jennee ilaallee turre. Isa keessaa amma kan inni ilaallu 5 dha jedhee dura isinitti himeen ture. Utuu sana dura naqeen garuu wantoota layoutota web page keenya kan inni ittiin define goonu taagii fayyadamuudhaanidha. Taagii garaa garaa fayyadamuudhaanidha jechuudha. Yeroo baay'ee closing taagiin optionalidha. Garuu technically sirrii yoo ta'e iyyuu malee bifa style isaa eeggateen garuu sirrii hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkas jennee jalqabna yeroo hundumaa jechuudha. Doc type HTML jenna jalqaba irratti yeroo jalqabnu jechuudha. Kun maalifidha jechuudha. Dokumentiin kun maalidha typing isaa? Dokumentiin typing isaa maalidha? HTML dha jechuudha. Kun egaa HTML5 fidha jechuudha. Fakkeenyaaf osoo HTML4 fadhatu ta'e maal goona jechuudha. As gubbaa irratti maal jenna? public jennee goone W3C DTD ID jenna jechuudha. Osoo HTML 4.01 streakii faatee akka kana goona turre jechuudha. Amma garuu HTML5 wanta inni gaarii ta'e yookaan immoo gaarummaan isaa inni tokko amma kana barreessuurra gabaabaamatti maal jenna? Doc type HTML jenna jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Kana dokumentii HTML tokko haala kanaanidha kan nuun jalqabnu jechuudha. Erga haala kanaan jalqabne booddee immoo kanatti aansinee wanti nuun goonu maalidha? HTML jenna jechuudha. HTML kun immoo wantoota nuun web page keenya irratti hojjennu hundumti isaa kan encapsulate godhu yookaan immoo kan hammatu isa kanadha jechuudha. HTML kana jechuudha. Guutummaa guututti wanti nuun hojjennu hundumtu as keessa dhufanii galu jechuudha. Kanaafiyyuu isheen kun start tagidha. Inni kun immoo end tagidha jechuudha. Start tagiin yeroo hundumaa mallattoo irra xiqqaa jennee maqaa taagii sana erga barreessinee mallattoo irra guddaa goonaa jechuudha. End tag irratti immoo akkuma isin argaa jirtanii isa kanatti daballaa jechuudha. End tagiin kanadha. Itti aansuudhaan immoo wanti nuun ilaallu kana malee HTML erga jennee booddee kun egaa maalidha? Starting taagii keenyadha inni kun jechuudha. Inni kun maalidha? End taagii keenyadha jechuudha. Erga kana booddee kana goonee booddee immoo maal goona? Xiqqoo keessatti simnee kun egaa bifa staayilii masaa eeguudhaafidha malee walitti fufnee waan ta'eef hojjechuu danda'a jechuudha. Head jenna jechuudha. Headiin kun head partii kana gubbaa keessatti informationoota data about the data meta faa warreen akkas akkasii as keessatti define goonaa jechuudha. Isa kanaafidha waan headiin kun amma maalidha jechuudha? Child HTML dha jechuudha. Kanaafiyyuu kana jennaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan itti fufee jiru immoo maalidha? Bodyidha. Structure isaa kana fakkaataa jechuudha. Wantoota nuun headii keessatti barreessinu gara browserii keenyaatti wantoota ba'anii mul'atan osoo hin taane odeeffannoolee garaa garaa fakkeenyaaf saayizii isaa mobile optimization faatiif yeroo jennu device garaa garaa irratti akka optimize ta'uuf wantoota nuun barreessinu staayilii garaa garaa kan nuun scriptii garaa garaa kan nuun keessa keenyu head partii keessa kaa'uu dandeenya jechuudha. Deebi'ee body keessatti wantoonni barreeffaman kamiyyuu mul'atu paragraph jennee fakkeenyaaf as keessatti wantoota tokko yoo barreessine asii refresh gaafa goonu kun akkuma isin argitanii display ta'a jechuudha. Wanta kamiiniyyuu yoo ta'e display ta'a. Amma fakkeenyaaf paragraphii ta'uusaa kan nuun beeknu sababii koodii kana barreessineef yoo ta'e nala asirratti paragraphii ta'uusaa wanti nuun ittiin beeknu tokko hin jiru. Garuu kan nuun ittiin declare goone yookaan immoo as keessatti ibsuudhaaf yaallee maalinidha bifa taagii ta'eenidha jechuudha. Kana malee gabaabatti wantoota jechuu barbaadu at least yoo xiqqaate HTML tokko paartota kana lamaan qabaachuu qaba jechuudha. Paartiin inni jalqaba maalidha? Head partiidha. Paartiin inni itti aanu maalidha?
body partiidha. Hair party keessatti wantoota garaagaraa kanneen akka meetaa odeeffannoolee garaagaraa meetaa maal akka ta'e gara booddeetti ni ilaalla. Gabaabaatti informationii waa'ee peejii weebsaayitii sanaa kan nuun keessa keenyu search engine optimizationidhaaf akka ta'utti bakki nuun itti hojjennu isadha. Hair party keessattidha jechuudha. Body keessatti immoo kontentii weeb peejii sanaa kan nuun keessa keenyu achi keessattidha jechuudha. Gabaabaatti kana fakkaata. Galatooma. Kutaa itti aanu wal argina. Irra deebiin kun Miiltoo Teekii chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dagatinaa.